Akkam jirtu barattoota guyyaa har'aa kana grade 9 chemistry unity jalqabaa qabannee dhufnee jirra. Unitiin jalqabaa structure of the atom kan jedhudha. As jalatti unity kana jalatti bal'inaan kan barannu waa'ee atomiiti jechuudha. Akkasuma waa'ee atomic modelii fi kan kana fakkaatan hedduu wajjin ilaalla jechuudha unity kana jalatti. Guyyaa har'aa kana ammoo bal'inaan kan qabannee dhufne inni historical development of atomic theory kan jedhaman. Atomic theory kun eessaa jalqabee eenyutu jalqabe kan jedhu fa'aa wajjin ilaalla. Akkasuma Dalton's atomic theory fi modern atomic theory fa'aa wajjin ilaalla jechuudha. Kallattimaan barannoo guyyaa har'aatti haa dabarru. "2000 years ago, ancient Greek philosophers developed a theory of matter." Waggoota 2000 dura filosooforoonni biyya Greek durii kan ta'an waa'ee theory of matter kana develop godhanii jechuudha. Haa ta'u malee theory'n isaanii kun it was not based on experimental evidence. Yaalii irratti kan hundaa'e hin turre jechuudha. Sadarkaa yaadaatti ture malee yaaliidhaan wanti mirkanaa'e hin turre jechuudha yeroo sanitti. Isaan keessaa filosooforoota saniin keessaa inni jalqabaatii fi beekamaa kan ta'e Dimokiraatos jechuudha. Dimokiraatos waa'ee maatarii akkas jedhee amanaa ture. "All matter was composed of very tiny indivisible particle." Maatariin kamiyyuu wanta baay'ee xiqqoo taatee fi addaan qoqqoodamuu hin dandeenye irraa uumamee jedhee yaadaa ture. Wanta baay'ee xiqqoo taate kanas maal jedhee yaame? Atomos. Afaan warra Giriikiitiin atomos jedhee waamee jechuudha. Atomos jechuun yommuu gara Ingiliffaatti hiikamu uncountable or indivisible jechuudha. Kan addaan hin caccabne yookiin addaan hin qoqqoodamne jechuudha. Inni itti aanu filosooferiin yaada biraa qabatee dhufe eenyuun Aristootil jechuudha. Aristootil maal jedhee yaadaa ture? Dhaloota Dimokiraatos booda dhufeedha jechuudha Aristootil. Haa ta'u malee yaada isaa kana hin fudhatu ture. Inni immoo maal jedhee yaadaa ture? All matter was continuous jedhee yaadaa ture jechuudha. Maatariin kamiyyuu itti fufaadha. Maatariin itti fufaadha jechuun maal jechuudha? If one proceeded on breaking down a substance, it would be impossible to reach to the last indivisible particle. Osoo maatarii wayii fudhannee addaan caccabsinee jedha jechuudha akka yaada isaatti. Osoo addaan caccabsinee paartii isa dhumaa bira gahuun hin danda'amu yookiin paartikilii qaamichaa isa dhumaa bira gahuun hin danda'amu jedhee yaadaa ture jechuudha. Kana jechuun inni waa'ee atamii hin amanuu ture jechuudha. Jecha biraatiin yommuu ibsamu, "It would continue to divide infinitely." Yommuu wanta kana addaan caccabsinutti haala dhuma hin qabneen itti fufaa jechuudha caccabsuun sun. Sababa paartikilii dhumaa bira gahuu hin dandeenyeef daangaa hin qabu jedhee yaadaa ture. Yaadni isaa kun his opinion was accepted for nearly 200 years. Yaadni isaa kun naannoo waggaa 200 fudhatama argatee ture jechuudha. The early concept of atoms was simply a result of thinking and reasoning on the part of the philosophers instead of experimental observation. Yommuu duraanii waa'ee atomii kana konseptiin isaa yaadaa fi sababoota irratti hundaa'uudhaan malee akkasuma wantoota filosoofaroonni kun jedhan irratti hundaa'ameeti malee experimental observationiin hin turre jechuudha. Jechuunis yaaliidhaan wanti lafa kaa'ame hin turre jechuudha. Haa ta'u malee saayintistiin isaan boodaan dhufe bara 1823tti John Dalton kan jedhamu proposed a completely different theory of matter. Waa'ee theory of matter kana haala adda ta'een qopheesse jechuudha. Theory'n isaa kun scientific experiment yaalii saayinsawaa irratti kan hundaa'edha. Akkasuma logical laws logica fayyadamuudhaan jechuudha. These scientific assumptions were yaaliin saayinsawaa inni lafa kaa'ee ture kun very closely related to what is presently known about the atom.
waa'ee atamii kan yeroo ammaa nu amannuun yookiin wanta yeroo ammaa jiruun baay'ee walitti dhiheenya qabaa jedhee jechuudha. Sababni isaa cal jedhee yaada qofa osoo hin taane qorannoo irratti kan hundaa'e ture jechuudha. Tiyooriin isaa kun due to this, sababa kanaaf John Dalton maal jedhamee yaamamaa ture? Father of the modern atomic theory, abbaa modern atomic theory yookiin abbaa tiyoorii atomii ammayyaawaa jedhamee yaamamaa ture jechuudha. Akkasuma John Dalton also worked on the relative mass of atoms and gave symbol to some elements as illustrated in figure 1.1. Inni biraa waa'ee walitti dhufeenya hanga atomii irratti dalagee ture jechuudha John Dalton. Akkasuma atomoota muraasaaf mallattoo kennee ture jechuudha. Akka fakkii kanarra jirutti fakkeenyaaf haayidroojiniidhaaf fakkii kana fakkaatu, kaarboniidhaaf jecha hanga meerkuriitti simboolii yookiin mallattoo kennuufiif yaalii godhee ture jechuudha. Inni biraa atomic theory. Even though the idea of the existence of atoms in the atomic theory date back to classical times, yaani atomiin jiraachuu fi atomic theory kun yaada duraan ture, yaada namoonni akka Dimokiraatasii fi Aristootil kaasaa turan yaada ture ta'us, only Dalton's atomic theory idea were the basis for the new era of science. Yaada Dalton atomic theory qofatu saayinsii yeroo ammaa yookiin bara haaraa amma itti fayyadamnu kanaaf bu'uura kan ta'e yaada Dalton atomic theory qofaadha jedha. Sababni isaas akkuma reefu ilaalleedha. Yaadni isaa kun yaalii saayinsaawaatiin kan deeggaramee sababa tureefidha jechuudha. Dalton's atomic theory maal akka jedhu immoo haa ilaallu. In 1808, John Dalton developed the first modern theory of atoms and proposed their existence. Bara 1804 John Dalton waa'ee atomic theory develop godhe jechuudha. Akkasuma jiraachuu atomii mirkaneesse jechuudha. Dalton's atomic theory was based directly on the idea of elements and compounds and on the three laws of chemical combination. Dalton's atomic theory kan inni irratti hundaa'aa ture kallattimaan yaada elementootaa fi compoundii akkasuma seerota sadan walnyaatinsa keemikaalaa kan jedhaman irratti kan hundaa'edha jechuudha. Wantoota lameen kanarra hundaa'e yaada elementootaa fi compoundoota akkasuma seerota sadan walnyaatinsa keemikaalaa irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Dalton's atomic theory kan qophaa'e. Seeronni sadan maalidha kan jedhu haa ilaallu. Seerota sadan keessaa inni jalqabaa the law of conservation of mass kan jedhudha. Seera gitaa'ummaa anniisaa isa jennuun sana jechuudha. Seerri kun maal jedhaa? Matter is neither created nor destroyed. Maateriin beeytan jedhe yaada wanti hangaa fi bakka qabatu kamiyyuu maater jedhama. Maateriin hin uumamus hin badus jedhaa jechuudha seerri kun. This law is also called the law of indestructibility of matter. Seerri kun akkasuma the law of indestructibility of matter jedhameellee ni waamama. Seera balleeffamuu dhabuu maatarii jedhames ni waamama jechuudha. It means that the mass of the reactant is exactly equal to the mass of the product. Hangi wal nyaattota hanga productiitiin yookiin hanga bu'aa argannuutiin wal qixaa jedha jechuudha seerri kun wal nyaatinsa keemikaalaa keessatti. A chemical reaction involves only the separation and the union of atoms. Seerri wal nyaatinsi keemikaalaa walitti dhufeenyaa fi walitti dhufuu fi addaan bahuu qofa jechuudha kan inni murteessu. Seerri kun kan inni jedhu yommuu wal nyaattonni tokko
yookiin reactant isa jennuun sun walnyaatiinsa keemikaalaa gaggeessan walnyaatotaa fi bu'aan argannu yookiin piroodaktiin sun hangi isaanii wal qixaa jechuudha yookiin dhaabbataadha jedhee yaada jechuudha seerri kun gabaabumatti. Seerri lammaffaa ammoo maal akka jedhu haa ilaallu. Seerri lammaffaa the law of definite proportion jedhama. Seerri kun maal jedhaa? A pure compound is always composed of the same elements combined in a definite ratio by mass. Compoundiin qulqulluun tokko yeroo marayyuu kan inni uumamu elementii wal fakkaataa irraa jedha. Akkasuma yommuu elementoonni wal fakkaataan kun walitti dabalaman reeshoo dhaabbataadhaan jedha jechuudha seerri kun. Fakkeenyaaf bishaan fudhate jechuudha as biratti achitu water is composed of hydrogen and oxygen only. Bishaan kan uumamu hydrogenii fi oxygenii qofarraa. These elements are always in the proportion of 11.19% of hydrogen to 88.81 oxygen by mass. Proportioniin yommuu bishaan uumamu jechuudha. Elementoonni kunniin hanga isaaniitiin yommuu ilaallu hydrogenii 11.19 ta'ee fi oxygenii 88.81 ta'een yommuu waliin dabalamiidhanidha jechuudha. Bishaan kan argachuu dandeenya. Proportionii kanaan ala bishaan argachuun hin danda'amu jechuudha. Sababa kanaaf definite yookiin constant proportionidha jechuudha. Bishaan kan ittiin argamu bishaan qofa osoo hin taane elementiin qulqulluun kamiyyuu uumamuudhaaf yeroo maraa kan uumamu elementii dhaabbataa ta'ee fi reeshoo dhaabbataa ta'een jechuudha. Yoo walitti makamedha jechuudha kan inni uumamu. Akkasuma in the proportion 2:1 by volume. Bishaan amma fakkeenyaaf hydrogenii lamaa fi oxygenii tokkorraa jechuudha kan inni uumamu. Hydrogenii lamaa fi oxygenii tokko. Kanaan ala hydrogenii 3 osoo goonee bishaan argachuu hin dandeenyu yookiin osoo oxygenii 2 goonee H2O bishaan kan argamu jechuudha. Hydrogenii 2 fi oxygenii tokkorraa. Osoo oxygenii kana 2 goonee bishaan ta'uu hin danda'u. Hydrogen peroxide nu jalaa ta'a jechuudha. Which is completely different compound jechuudha. Compound isa biraati jechuudha. Bishaan argachuun hin danda'amu. Kanaafuu seerri kun gabaabumatti maal jedhaa? Compoundiin tokko kan uumamu elementoota dhaabbataa fi reeshoo dhaabbataadhaan yommuu waliin dabalamanidha jechuudha. Kallattiimaan gara seera sadaffaatti haa ta'u. Seerri sadaffaan the law of multiple proportions kan jedhudha. Seerri kun maal jedhaa? When two different compounds are formed from the same elements, the mass of one of these elements in the two compounds compared to a given mass of the other element is in a small whole number ratio. Compoundoonni garaagaraa lama yommuu elementoota wal fakkaataa lamarraa uumaman maasii yookiin hanga elementii tokkoo kan compoundii isa tokko keessa jiru isa compoundii biraa wajjin yommuu wal dorgomsiisnu small whole number ratio dha jechuudha. Kana akka fakkeenyaatti maal fudhatee kaarbanii fi oksijiinii fudhate. Kaarbanii fi oksijiiniin compoundoota garaagaraa lama nuu kennan. Garuu elementootuma wal fakkaataadha jechuudha. Kaarbanii fi oksijiinii yommuu walitti daballu bu'aa lama argachuu dandeenya. Innis kaarboon monooksaayidii fi akkasuma kaarboon daayoksaayidiidha. As keessatti seerri kun akka jedhutti elementii tokko fakkeenyaaf oksijiinii yommuu fudhannu kan as keessa jiruu fi kan as keessa jiru yommuu wal dorgomsiisnu proportioniin isaanii small whole number ratioodhaan jechuudha. Kana fakkeenyaaf kaarboon monoksaayidiin
oksijiinii hanga takka tuqaa 3.2 giraama ta'e of keessaa qaba kaarboonii takkaaf. Kaarboon daayoksaayidiin immoo oksijiinii 2.642 giraama kaarboonii takkaaf. Kaarboonii takkaan yommuu giraama haganaa walitti dabalu kaarboon daayoksaayidii arganna jechuudha karaa biraatiin. Kan ammoo bifa reeshootiin yommuu teessisnu 2:1 ta'a jechuudha. Harka 2 ta'a jechuudha yommuu oksijiinii isaan lameen keessa jiru yommuu wal dorgomsiisnu kan kaarboon daayoksaayiidii kan kaarboon moonoksaayidii harka 2 caalaa jechuudha. Dalton proved that these laws are entirely reasonable if the elements are composed of tiny particles. Dalton maal prove godhe seeronni kun sababeeffamoodha jedhe yoo maal ta'an yoo elementoonni wanta baay'ee xiqqoo taate partikilii baay'ee xiqqoo taaterraa kan uumamu ta'e. Partikilii kanas maal jedhee yaame atoms jedhee waame jechuudha akkuma Dimokiraatas jedhee ture. An atom is akkasuma an atom is the smallest fundamental particle of an element. Atom kan jennuun partikilii hundee elementiiti jechuudha. Kana jechuun elementiin kamiyyuu atomiirraa jechuudha kan inni uumamu. Fakkeenyaaf haayidroojinii osoo kana jennee fudhanne haayidroojiniin kun elementoota xixiqqoo atomoota xixiqqoo irraa kan uumame jechuudha. Atomoota xixiqqoo walitti dhufee haayidroojinii elementii jedhamu kana nuuf kennaa jechuudha. Sababa kanaaf fundamental particle of element kan jedhameef jechuudha. Akkasuma dhumarratti the basis of postulate of Dalton atomic theory are summarized as follows. Postulate yookiin seeronni Dalton atomic theory akka asiin gadii kanatti walitti qabamaa jechuudha. Seerota 6 kanaadha kan inni qopheesse. Isaan tokko tokko isaaniitiin yommuu ilaallu jalqaba irratti all elements are made up of small particles called atoms. Elementiin kamiyyuu partikilii baay'ee xiqqoo taate kan atomii jedhamu irraa uumame jechuudha. Akkuma asitti ilaalle haayidroojiniin kun atomoota xixiqqoo irraa jechuudha kan inni uumame haayidroojinii nuuf kenna. Inni lammaffaan maal jedha? Atoms are indivisible and indestructible. Atomoonni balleeffamuu yookiin addaan qoqqoodamuu hin danda'u jedha jechuudha. Guyyaa amma yookiin saayinsii amma keessa jiru amma kanaan yommuu ilaallu seerri kun dogongora qabaatullee indestructible kan jedhu kun garuu sirrima caccabsamuu yookiin balleeffamuu hin danda'u inni jedhu kun sirrima. Indivisible kan jedhu addaan qoqqoodamuu hin danda'u jechuun hin dandeenyu saba atomic partikiliin kan akka elektiroonii, pirootoonii fi niwutirooniitti qoqqoodamuu ni danda'a jechuudha atomiin. Haa ta'u malee atomiin balleeffamuu hin danda'u jedha jechuudha. Seerri lammaffaan kana. Seerri sadaffaan all atoms of a given element are identical in mass and in all other properties. Atomiin elementii tokko wanta hundaanuu wal fakkaataadha. Hangaa fi amaloota biraatiin illee wal fakkaataadha jechuudha. Fakkeenyaaf haayidroojiniin atomoota xixiqqoo irraa uumamee jennee jirra. Atomiin haayidroojinii kun atomii haayidroojinii biraatiin hangi isaa wal qixaa jedha jechuudha. Seerri kunis dogongora qaba jechuudha. Gara fuulduraatti ni ilaalla. Sababa aayisootooppiitiif jechuudha. Aayisootoppii jechuun elementoota wal fakkaataa hanga garaagaraa qabanidha jechuudha. Asitti hangi isaanii wal fakkaataadha jedha. Garuu elementoonni atomiin elementii tokko hanga garaagaraa qabaachuu ni danda'u. Mee seerri afuraffaan maal jedha ilaallu? Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. Atomoonni yommuu wanyaatiinsi keemikaalaa gaggeeffamu hin badanis akkasuma atomiin haaraas hin uumamu jechuudha. Which is sirriidha jechuudha kun. Inni itti aanu seera shanaffaan compounds are formed when two atoms of more than one element are
more than one element combine. Yommuu elementoonni garaagaraa wal nyaatanidha jechuudha kan compoundiin uumamu. Compoundiin kan uumamu atamiin elementoota garaagaraa lamaa fi sanaa ol yommuu walitti dabalaman yookiin wal nyaatan kan uumamudha jechuudha. Fakkeenyaaf kaarbanii fi oksijiniin yommuu wal nyaatan atomoonni kaarbanii fi atomoonni oksijinii yommuu walitti dabalamanidha jechuudha kan kaarboon daayoksayidii yookiin kaarboon monooksaayidii argamu. Seerri jahaffaa fi inni dhumaa immoo in a given compound nuuf kenname tokko keessatti the relative number and types of atom are constant. Compound nuuf kenname tokko keessatti gosni atomii achi keessatti argamu constant dha jechuudha. Akkasuma relative numberiin isaaniillee. Although some of these postulates like postulate number 2 and number 3 have been shown to be incorrect by late work, Dalton's theory was brilliant and a logical explanation of many experimental discoveries and laws that were known at that time. Seeronni akka lammaffaa fi sadaffaa dogongora qabaatanillee jedha. Dalton's theory kun brilliant jechuudha. Logic explanation fi akkasuma qorannoo adda addaa irratti kan hundaa'edha jechuudha. Qorannoo yeroo sanitti beekaman irratti hundaa'uudhaan jechuudha kan seerota kana qopheesse. Seeronni lammaffaa fi sadaffaan immoo akkuma reefu jedhee ture dogongora qabanii jechuudha. Seerri lammaffaan atoms are indivisible and indestructible kan jedhu kanaafi seerri sadaffaan all atoms of a given element are identical in mass and all other properties kan jedhu kun dogongora qabaa jechuudha. Sababa isaas reefuu gabaabinaan tuquudhaaf yaalee jira jechuudha. Inni itti aanu modern atomic theory kan jedhudha. Modern atomic theory fi Dalton's atomic theory walitti dhufeenya guddaa qaba jechuudha. Dogongoroota seera Dalton's atomic theory keessa jiran sirreessuudhaan jechuudha. Kan asitti seerotuma jaansan irratti dogongora seera lammaffaa fi sadaffaa irra ture sirreessuudhaan jechuudha. Seerri modern atomic theory kan dhiyaate. Towards the end of the 19th century, various experimental discoveries revealed the existence of subatomic particles, isotopes, and so on. Gara jaarraa 19ffaa gara dhumaa irratti qorannooleen garaagaraa wantoota kanneen mul'isan jechuudha. Subatomic particle yookiin citaa atomawaa kan jennuun kan akka pirootoonii, niwutiroonii fi elektiroonii kana argachuun danda'amee jira jechuudha naannoo jaarraa 19ffaa gara dhumaa irratti. Inni biraa isotopii. Isotopiin immoo atomii wal fakkaataa hanga garaagaraa qaban jiraachuun isaanii qorannoodhaan naannoo jaarraa 19ffaa gara dhumaatti mirkanaa'eera jechuudha. Sababa kanaaf seeronni modern Dalton's atomic theory sun sirreeffamuudhaan modern atomic theory kun kan dhiyaate jechuudha. In light of these findings, Dalton's atomic theory was modified. Sababii argannoowwan kanneetiif Dalton's atomic theory modified kan godhamedha jechuudha. The modern atomic theory can be summarized as follows. Gabaabinaan modern atomic theory seerota jaha kana jechuudha. Inni jalqabaa maal jedha? Atoms are smallest particles of all elements that can take part in a chemical reaction. Atomoonni partikilii xiqqoo elementii keessatti argaman fi akkasuma walnyaatiinsa keemikaalaa keessatti gahee kan taphatanidha jechuudha. Akkuma reefu jennee yommuu akka fakkeenyaaf fudhannee kaarbanii fi oksijinii wal nyaatu maaltu uumamaa? Atomoota kaarbaniitii fi atomoota oksijiniitu walitti dhufuudhaan chemical reaction yookiin wal nyaatiinsa keemikaalaa isa jennu kan gaggeessaa jechuudha. Sababa saniif jechuudha chemical reactioniin kan gaggeeffamu. Seerri lammaffaa irratti an atom is divisible jedha. Yommuu seera Dalton keessa ilaallu indivisible addaan hin qoqqoodamu jennee turre asitti immoo divisible addaan qoodamaa jedha jechuudha.
It can be subdivided into electron, proton and neutron. Akkuma reefu kaasuuf yaaletti addaan qoqqoodamaa. Innis kan addaan qoqqoodamu elektiroonii, prootoonii fi niwuutirooniitti jechuudha. An atom is indestructible. Atomiin balleeffamuu hin danda'u jechuudha. Kun seera Dalton's atomic theory keessattis ni jira, sirriidha jechuudha achi keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Indestructible balleeffamuu hin danda'u jechuun maal jechuudha? Atoms can neither be created nor destroyed during ordinary chemical reaction. Yemmuu chemical reactioniin yookiin walnyaantis keemikaalaa tokko gaggeeffamutti atomiin hin balleeffamu yookiin inni haaraan hin uumamu. Isuma tureetu foormii biraatti jijjiirama malee. Sadaffaa irratti atoms of the same element may not be identical in mass because of the existence of isotope. Atomiin elementii wal fakkaataa tokko keessatti argamanii maasii wal fakkaataa qabaachuu dhabuu danda'u jedha jechuudha. Sababni isaas sababa isotopii jedhamuutiif. Isotoppiin elementoota wal fakkaatoo hanga garaagaraa qabanidha jechuudha. Akkuma reefu jedhe isotopii jechuun atomii elementii wal fakkaataa hanga garaagaraa qabanidha jechuudha. Bal'inaan waa'ee isotopii immoo gara fuulduraatti ni ilaalla. Seerri afuraffaan atoms of the same elements have identical chemical properties. Atomiin elementii wal fakkaataa tokko keessatti argamu chemical property yookiin amala keemikaalaa wal fakkaataa qaba jechuudha. Identicalidha amalli isaanii kan jedhu seerri afuraffaan. Seerri shanaffaan atoms of different elements have different chemical properties. Atomiin elementii garaagaraa amala yookiin property yookiin amala keemikaalaa garaagaraa qabaa jedha jechuudha seerri shanaffaan. Seerri ja'affaan immoo atoms of two or more elements combine in simple whole number ratio to form compounds. Atomiin elementii lamaa yookiin sanaa olii yommuu walitti dabalaman simple whole number ratio dhaan jechuudha kan isaan walitti dabalaman. Ratio baay'ee xiqqaa ta'een yookiin salphifameen jechuudha kan isaan walitti dabalaman. Maal ta'uudhaaf? To form compoundii tokko uumuudhaaf kan isaan walitti dabalaman simple whole number ratio dhaan jechuudha. Fakkeenyaaf yemmuu haayidroojiniin oksijiniidhaan walitti dabalamu akkuma reefu ilaalle haayidroojinii lamaa fi oksijinii tokkorraa jechuudha. Kanaafuu reeshoon isaanii haala kanaan jechuudha. Reeshoon kun reeshoo salphaadha jechuudha. Sababa kanaaf simple whole number ratio dhaan compoundiin kan uumamu kan jennuuf.